سأجرا كمان تبي سكالاس وان جري جري متي ركون بقى جدي أنت دي بقى هولا جلا يوم بعد ما لا تشال باتي دي أبدا رجعنا القطار جري متي أتاو كتوران كتول قال سيبه كجري كتوران مو كتوران كان جتو بولي سيموچا كتول قال سوام مته وانتف سوام مته إذا قافت دواي كوتي إنيو نكنته جدي أبقى أوتس يوم ما باسيراتي بيتسين سونات ساجلاتس كوتا يمدا إذا تونا بيكا بانان تيجي دا داتوري كتوراني ناقلشا كتوراني نواب رالي ساسي نوانا فودا ولا جلاتي كتوراني ناقلشا ورما قدي بوي هوندا جلا ناقلشا فروتا مچا alle baga ase wana se rakon ko dubbi rafitu da su tani rafita ma wajini yamu nama kana mina makina gudda kana jinada Kedron baga nagaan nufte Bagan kam jirta nagar to kam jirtu nagaa jirta video sini bau barbadi ketron namni amma mali sini ola enno shi ya undum tu emotionally kesa jira mirri tina sa undum tu kenya yu cha rakko kamna amma la wan to ko gababse sinitti man wan to ko gababse sinitti man wan tin gababse sinitti mu jara saditu ture Oromo tu ture, Amara tu ture, Tigre tu ture. Tigre fi Amar gafa walitti bu Tigre cabe. Achuman deebisanii tu Oromo ti buani. Oromoon cabuu didii ofii isaaniitii cabani. Oromoon akkamitti caba jedhanii ta'anii furmaata barbaadan. Oromoo yoo wal lole malee cabuun hin danda'amu jedhan. Nuti walii keenya wal cabsine malee namni eenyullee jechaadha nu cabsuu hin danda'u. Eenyullee jechaadha nu cabsuu hin danda'u. Maal isiniin jechuu barbaade mucaan kun isa dhugaadha, mucaa biyyaadha, mucaa ollaadha. Qe'eedha jechaadha nuun. Biyaansi nama yaa baluu minaamina jennee jechaadha walitti wal waamnee wal dhageessifnuudha. Kanaafuu xinnoo ishee jechaadha iddoon itti kumadhus qaba. Akkasitti haasa'u yoo hin taane miira keessa galee haasa'u yoo hin taane taragaagga'ee dhugaa jiru ibsachuu qaba malee miira keessa galee akkasitti haasa'uu hin qabu jechaadha. Waltolfiin maaliif barbaachisa? Lafti kun dirree lolaa yoo hin taane dirree dhiigni obboleettii keenya itti barbaadamuudha. Dirree dhiigni obboleettii keenya itti barbaadamuudha waanta ta'eef dirree nuti itti wal cabsinu dirree itti alagaan nutti kolfuu miti dirreen kun jechaadha. Maaliif ta'e inni kun maaliif barbaachise? Hundumti keessanii immoo namoonni asirraa wal loltan namoota biyya bakkee keessa jirtanidha. Namoota hamaaf gaarii gargar baasee beekudha. Maaliif asirratti abaluu akkasii iddoo akkasiitti akkas isa kanaa miti nuti dhugaa keenya jechaadha. Nasni ilaallatu dhugaan dhiiga keenya Mubaarak ilaallata. Bakka bu'aa haadhaaf abbaa fidee Mubaarak kenna. Yoo barbaade dhugaan mica'u achumaan dhaabata. Dhugaan mica'u immoo yoo argame karaa waaqaa gaditti rabbii gaditti Mubaarak beekna nuti. Kanaan caalatti namni tokko bakka nuu bu'uu hin danda'u jechaadha. Mubaarak gargaaree bakka nuu bu'uu hin danda'a namni kaan jechaadha. Kanaafuu isa kana akkasitti akka nuu hubattanii waan inni emooshinaalii ta'ee haasa'e hin beeku malee nama Oromoodhaan aarsaa kaffaleedha. Innumtuu mataa isaatiin jechaadha. Nama waggaa dheeraadhaaf abbaan, haati, obboleeyyan aarsaa guddaa aarsaa hin jirre kan kaffalanidha. Aarsaa gurguddaa kan kaffaleedha. Emooshinaalii ta'ee waan inni haasa'eef hin beeku. Waan inni emooshinaalii ta'ee haasa'eef hin beeku malee nama miinaa guddaa taphachaa turedha. Bara 2008 akka cilluma hin gurguramne caakkaa cilluma kan gurguramne nama miinaa taphateedha. Nama karaa cufeedha. Isa kanan beekaa ammallee kaa
geeddaramuus danda'a hin beekan. Amma hin beekanii dura garuu seenaansaa seenaa guddaadha. Oromoodhaa seenaa guddaa dalageera. Bilchiginnaas ta'uu danda'a qaamni amma hin beekani waan inni hojjete. Anis amma wanti nani beeku hin jiru. Maalan jechuu barbaade nuti Rosin qabas irratti waan asitti hojjete qoyna qabda. Dhaqee uummata Oromooti haa hojjetu. Micayyoo kanaaf sagalee taa'oo ta'e micayyoo kanaaf sagalee ta'a waan uummata Oromoo miti. Micayyoo sagalee ta'u miti of sagalee ta'u garuu immoo warra uummata Oromoo har'a haarsaa guddaa kanfalee ofii jiraachuu dadhabee ofii rafuu dadhabee ofii ciisuu dadhabee artistoonni kun namoonni gurguddaan kun isa ta'an sagalee ta'aafii jiran kanatti jechoota darbatu achumatti haadhaaf uummata Oromootiif sagalee ta'a isa uummata Oromootiif sagalee ta'u achumatti dhaqee haa xumuratu waa'een uummata Oromootiif sagalee ta'u waa'ee lubbuu loomiinis ta'ee laafirri warri fira jettanus warri obboleessa jettanus warri maatii jettanus ani shamarran biyya arabaatiif eeyyama wayii naman gaafadhu sagalee ta'aa jira an obboleettii keessa yoo barbaaddan isin warri firaa yoo barbaade sagalee nuun ta'inaa jedhee keessaa galuu danda'a fixachuu danda'a rakkoon qabu erga fira waliin ta'e fixachuu danda'a garuu an reenfi shamarran biyya reenfa nutti mul'isa yoo firri yoo harka keessaa fudhaa nuun jedhe reenfa arganneerra jedhaati nutti mul'isaa keessaa baana maaliif reenfi shamarran biyya arabaan dhokotinii kaayyoon keenya otuma haadhaaf abbaan dhufanii nuun barbaadinaa dhiisaa jedhani hin niifnu maaliif reenfi shamarran biyya arabaa duutee dhokochuun hin qabu kaayyoon keenya kana iyyikoos kana shamarri tokko jechuudha duutee reenfi sii dhokochuun takka argamee hin beeku an shamarran biyya arabaa guutuutu dhume ana biratti jaallatanii jibbitanii wannan narraa hafee miti maallaqa namaa ofirraa kafaluu hin dandeenye narra jira garuu liqeeffadheen ammas tikkeetti kutadhee maal jedhee sumni tokko nama gaafataa jiru gargaarsa liqeeffadheen bakka fuulee qabala deemee reenfi argamuu qaba reenfa arguun qaba sana booddee maatiin fedhu wala kasasu fedhu wala dhiisu diqqoo gara maatiitiin dhufnee sin burjaajessinee sagalee mucaa kanaa yookiin immoo sagalee shamarran biyya arabaa dhaabnaan hin qajeelamu. Abbaan barbaade dhufee asirratti nu arrabsee amna haadha an abbaadha jedhee yoo dhufee dhaabaa jedhee wallaahi hin dhaabu. Sini galee hin dhaabu reenfichi mul'atee isa dhaatiif miti kanan iyyaa jiru yoo duutee jiraatte duutee itti deebisuu hin dandeenyu. Bor shamarran kun attu bakka itti badee reenfi jara dhabamee taa'uuf jira maali buma jaraaf rabbiin iyyi rakkataa meeqa gargaaramee masgiidatti meeqa ijaarame hadda gaafa rakkataadha sagalee taane maallaqa irraa gurru akkuma sana hadda immoo jara sagalee taane iyyi reenfa jaraatti mul'ifne abshiraa reenfi keessa maal nu abdatti ijoolleen shamarran biyya arabaa wanti nu rakkisaa tokkittiin hin jiru yoo du'an biyya galchuudha wanti nu jaraa godhaa jirru yoo du'ani yoo maatiin nu galchitan malee jedhee birrii 10-50 walitti buufnee biyya galchuu malee wanni nu jara tolu oolaa hin jiru du'aa jara biyya galchaarra du'aa immoo arabni iyyuu fuutee qabbarti dhageessanii du'aa sareeyyuu mootummaa kanarraa harkisee qabbara namaa miti jechuudha laa wallaahi du'aa jara boqonnaa argata du'een lafa gala malee jechuudha du'een lafa gala malee. Mubaarik waan tokko na dhaggeeffatu dhiifama faana. Eeshi na dhaggeeffadha namni yaa waan ta'e dubbatee miira keessa nu galchuu danda'a. Nuti obsineetu obsa guddaa qabanneetu sa'aatii kana amma kana obsinee taa'aa turre dura immoo konneeshiniin na seensisuu didee sagalee xiqqoon dhaga'aa ture yaa kanaaf waan ani hin dhageenyeef na aarsuu dhiisuu danda'a garuu gochaan micoo kanarratti ta'e taateen micoo keenya kanarratti ta'e bal'aadhaa jechaadha wanta dubbatamee dhumuu hin dandeenye hammas taanan borus iftaanis nuti karaa keessaniin qabannee waan jiru itti deemaa jirra maatiin irree nu hordofaa jira. Nu duukaa jira jechuudha maatiin illee wanta addaa wayyoomtuuyyuu hin jiru garuu gaaffilee duraan asirraa burqaanfaan gaafachaa turan gaaffileen tokko jira isarratti illee dubbachuu nan barbaada ture haa ta'u malee akka carraa ta'ee iddoon samoona turerraa iddoo biraatti waan an deemeef konneeshiniin na seensisuu didee na rakkisaa ture jechuudha kanaaf ammas immoo yaadota kana tokko nan kaasaa isarratti haa dubbannu maaliif namni ajandaa keenya kana keessaa bocee gara biraatti akka nu baasuu hin dandeenye dirqama keenya obsuu qabna jechuudha. Har'aani mucaan duutee ilaa jiraashii miti du'aashii illee barbaannee dhabne kun mucaa kooti. Haadha ishii irratti hin dhaladhe ani dhugaa dubbachuudhaaf taanan kanaaf mucaa kana mucaa duutee namni silaa fayyaa barbaaddata ture du'aayyuu argachuu dadhabne yoo arganne fayyaas hin barbaanna gammachuun keenya kan san caalu garuu du'aadhuma ishiiyyuu reenfuma ishiiyyuu otoo arganne gammachuu guddaadha hamma kana uummanni asirra jiran itti dadhabanii sa'aatii isaanii yeroo isaanii aarsaa godhanii wantoota baay'eedha wanti dubbatamee dhumuu hin dandeenye aarsaa godhanii asirratti itti dadhaban kun
sababa biraa miti sababa micayyoo keenyaa sababa baay'ooti jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti waa'ee biirootiin kan wal qabatu eejensii biyya kanaa micayyoo kana biyya Suudi Arabiyaatti ergisaniin kan wal qabatu jechuudha. Gaaffii ta'ee ka'aa ture. Sanarratti illee deebii kennuun barbaadaa konneeshiniin na seensisuu hin dandeenye. Isarratti amma fakkeenyaaf guyyaa 2 deemnee jirraa jechuudha. Guyyaa 2 gara sanaatti deemnerra. Maaliif waan gochuudha qabnu nutis obsaan gochaa jirra. Oromootu maal jedhe seetan gaafa mammaaku kan qotiyoon iyyuudha malte qanceen iyyitii jedhe. Tilaayyuu kan iyyuu qabu nuyi garuu namni biraa dhufee iyyuu danda'a. Maaliif ajandaa keenya san nu harkaa balleessuudhaaf jecha. Kanaaf guyyaa 2 deemnee jirra. Achirraallee ragaa quubsan nuti arganne amma yoonatti homtuuyyuu hin turre. Ragaan achirraatii qabnu homtuuyyuu ragaa bareedaan arganne kanatu jira. Gama warqiitti yoo dhufne warqiin maatiidha. Maatii qe'ee tokkooti ijoolleen kun. Ijoolleen kun maatii qe'ee tokkooti. Maatii qe'ee tokkoo taanee otoo jirru duute jettee nutti himtee du'a ishee erga nutti himtee immoo ragaa jiru nuu kennuu diddee. Rakkoon jiru ammas kaanaadha Oromoo. Oromoo rakkoon jiru iddoo kana jira. Waan hunduma otoo beektuu micaa'oon kun ragaa kana nuu kennuu didde piliis nu dhagaa. Isa kana immoo nuti tarkaanfii takkitti fudhanne. Akka namoonni asirraatii dubbachaa jiran tarkaanfii fudhachuun hin danda'ama ture. Karaa seeras haa ta'u karaa seeraan alaas namni waan godhu qabaachuu danda'a ta'a. Garuu isa sanatti deemaan jirru amma erga karaa kanaan qabanne erga obboloonni keenya karaa kanaan nuu qabatanii Mubaarik faa Ganniin faa obboloonni baay'een itti dadhabdanii waan barbaachisu kamiyyuu aarsaa gootanii iddoo kanatti amma uummata kana walitti qabamee iddoo kanatti haasa'amutti gochaa jirtu waan ta'eef harka keessan eegaa jirra. Isinirraa eegaa jirra. Isinirraa gorree eessayyuu hin deemnu. Maatiinis maatii duuchi isin eegaa jira. Bakka isinirraa deebii barbaadaa jira. Kanaaf karaa keessanii wanti deemamu itti deemama malee karaa biraa oomtuuyyuu hin jiru. Kanaaf micayyoon kun immoo jibba maatii kanaa yookiniif immoo gadleessa walirraa qabaannee miti. Kanaan booda garuu gadoo ta'uu danda'a hin beekamu isa. Yoo dhugaan jiru dhufee asitti haasa'ame yoo micaa'oon kun akka Mubaarik jedhu kana asitti dhuftee dubbatte nuti warra gadoo ta'uu dhiisuu dandeenya. Yoo kaaniif nuti har'allee warra gadooti. Garuu rakkoo hammaatan immoo kan jiru rakkoo guddaan kan jiru ijoollee baay'een keessanis kan natti haasa'aa jiran namicha lammii hamaaraa ta'e kanadha. Rakkoo guddaan iddoo sana jira. Haa ta'u malee immoo ulaan eenyu jira furtuun eenyu harka